keenya keessatti wanti baay'ee gadheen abdii kutuudha. Dhuguma kullee barachaa turtanii? Kutaa tokkoffaa baradheen kutaa lamatti hin darbe. Daawwattootaa fi hordoftoota Gosaa Talk Show torban gaarii akka ta'e abdiin qaba. Torbee kanas keessummaa birootiin walitti deemneetiin jirra. YouTube chaanaalii Golden Media Service kan Gosaa Talk Show irratti darbu subscribe gochuudhaan telegiraamii keenyas join gochuudhaan hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofaa. Tore Eliyaas guddaa galatoomii keessummaa Gosaa Talk Show taatee affeeramtee waamicha keenya kabajjee asitti argamuu keef. Mee Eliyaas eenyudha? Daawwattoonni Gosaa Talk Show siyaa baraniitiin wal bariin. Tole galatoomii gosaa asumaanii afgaaffii guyyaa irraa ta'e qophaa'eef naaf yeroo keessanii guddaa galatoomaa jecha. Eliyaasiin anaadha. Eliyaas maqaa kiyya yoon asumaan siniif hime. Maqaan kiyya Eliyaas Waaqjiraa Hundeessaan jedhama. Godina Wallagga Lixaa dhaladhee aanaa Baabboo Gambee iddoo jedhamtu irratti dhaladhee amma guyyoota kana immoo barnootaaf gara Dirree Dawaa Yuunivarsiitii dhufee waggaa sadaffaadha kan inni Dirree Dawaa irraa barnoota eegaleeru. Muummeen irraa baradhu asumaa yoon ifa godhe muummee afaan Oromoo yookaas muummee afaan ifa ogbarruu sabquunnamtii Oromoodha kanan qorachaa jiru yookaas barachaa jiru waggaa sadaffaa koodha jechuudha. Guddaa galatoomii. Waggaa sadaffaa muummee afaan Oromooti kan qo'achuutti jirtu Yuunivarsiitii Dirree Dawaatti. Muummee afaan Oromoo barachuun afaan Oromoo keessatti guddina ogbarruu afaan Oromoo muummee afaan Oromoo kana jalatti ogbarruu afaan Oromoos waan baratan natti fakkaataati akkasumiti. So ogbarruu afaan Oromoo guddisuu keessatti akkasuma immoo afaan Oromoo akka guddatuuf gahee ni baadha jettee yaaddaa gara fuulduraatti? Eeyyeen akka gaariitti. Kunis muummee kana yookaas jaallachuuf yookaan filannoo koo ta'uurraan kan ka'edha kanani gara muummee kanaa filannootti seene. Filachuun koo kunis akka nama tokkootti guyyoota darban jaarraa hedduudhaaf afaan Oromoo maal qabsoo akkamiirra akka turame ilaalchi afaan kanaaf qabatamaa turame ilaalchi akkamii akka ta'e uummata Oromoo duraa eenyu duraa dhokkotaa miti jechuudha. Anis gama kooti dhiibbaa hayyoonni Oromoo kanaan dura guyyoota dheeraa keessatti gaggeessan taa'ee ilaale anis gama kooti dhiibbaa gurguddaa gaggeessuu nan qaba waan jedhuuf filannoo kootee gara muummee kanaatti seenee jechuudha. Kanaafis akka gaariitti dhiibbaa gaggeessa jedheen abdii guddaa ofirraa qaba. Seenaa afaan Oromoo keessatti namoota afaan Oromoo dagaagsuuf hojii guddaa hojjetaa turan keessaa namni ati dinqisiifattu eenyudha? Nama akka gaariitti dinqisiifadhu nan qaba. Innis eenyudha? Oneesimoos Nasiib nama jedhamudha. Oneesimoos Nasiib. Okay. Innis Illoo Abbaa Booraa godina Illoo Abbaa Booraa aanaa Hurrummuu ganda Oggee jedhamutti nama dhalatee guddateedha. Bara 1850 kan isaan dhalatan. Sana booda yeroo sana keessatti dhiibbaan yookaas uummata Oromoo irra haalli ulfaataa waan tureef dargaggeessa Oromoo booji'amee gara biyya alaa deeme gara biyya alaatti yookaas gara biyya ormaa erga deemeen booda achirratti illee barumsa guddaa argate as deebi'uudhaan saba koo yookaas lammii koo barsiisuun qaba jechuudhaan as deebi'uudhaan nama dhiibbaa guddaa uume afaan Oromootti illee yookaas guddina afaan kanaaf dhageettii guddaa nama uume waan ta'eef isa yeroo hundumaa nama moodela godhe ilaalu. Guddaa galatoomii. Akkaataa saayinsii afaaniitti afaan Oromoo adeemsa yookiin ariitii itti hayyoonni kanaan dura afaan Oromoo dagaagsuuf guddisuuf hojii hojjechaa turan saniin amma afaan Oromoo guddinni isaa iddoo barbaachisu ga'e jettee yaaddaa? Ammallee haalaan milkaa'eera jechuudhaaf natti ulfaata. Garuu guutummaan guutuutti jijjiiramni jiru haalaan kan nama gammachiisudha. Haalonni sunis yoon siif kaase yeroo duratti akkuma sammuu uummata Oromoo keessa jiru afaan Oromoo yoo dubbatame hanga raadiyoo cabsa jedhamutti kan haasa'amaa ture. Yeroo sanatti illee dubbachuurra darbe afaan tokko guddatamaadha kan jedhamu yoo ittiin baratame yoo ittiin haasa'ame akkasumallee qorannoon garaagaraa yoo ittiin gaggeeffame afaan sun guddinarra jira jedhama. Yeroo duratti sun amaleeffannoon sun waan hin turreef amma kanatti guddinni isaa rakkisaa ture. Amma garuu guutummaan guutuutti qabsoo ture yookaas chaalenjii hayyoonni Oromoo taasisan irraan kan ka'e har'a gara afaan sanaan baratamuutti ittiin barreessuutti ittiin qorannoo gaggeessuutti dhufame waan jiruuf haala bareedaadhaan guddina irra jira guutummaan guutuutti milkaa'eera jechuu yoo baateyyuu guddina irra jira. Adeemsa gaariirra jira jechuudha. Adeemsa gaariirra jira. Guddaa galatoom. Amma afaan Oromoo namootuma afaan Oromoo baratan illee dabalatee namoota muraasa hunda osoo hin taane namoonni afaan Oromootiin baratanii sadarkaa yuunivarsiitiitti akkasumas immoo kutaa sadarkaa gadiirratti illee afaan Oromootiin seerumaan baratamaa kan ture gosa barnoota hundaa'uu baratamaati kan jiruutiin yaa ta'u malee ammallee maaltu mul'ata
dhaabbilee mootummaa isaa ta'an miti mootummaa gurguddoo keessatti osoo hin hafin qubeen afaan Oromoo yennaa caccabu. Namoonni qubee afaan Oromoo miidiyaa hawaasaa irrattis haa ta'u dhaabbilee garaagaraa keessatti hojii irrattis haa ta'u yeroo seeran qubeessan mul'atu. Namoonni baay'een qubeessuu irratti rakkoo qabu. Maddi rakkoo kanaa maalidha jettee yaadda? Okay, yaadota kana akkuma xiqqaafte iyyee mul'ata. Namoonni nuti baratanii fagaatanii hubattee yeroo tokko ilaalcha gaarii qabduu fi yeroo isaan haala gaarii ta'anii qubeessuu dadhabaniitu mul'ata jechuudha. Hanqinni kun immoo akka gaariitti akka uumamuuf kan taasise tokko namni yeroo barachaa turetti ilaalchanni yookaas dantaatti kennee waan sanaaf hammanni iddoo kennee irratti hojjechaa ture murteessaadha. Inni lammaffaan immoo namni ati irraa barattu yookaas namni ati irraa waan sana muuxannoo horattu murteessaadha kallattii himaan barsiisaati irraa baratte. Barsiisaati irraa baratte haalaan yoo kan si barsiisu yoo ta'e carraan irratti ati waan sana irratti dhiibbaa geessisu keetii bal'aadha. Fakkeenyaaf yeroo qubee barreessitutti haalaan akka qubeessituu fi kan si dirqisiisu yoo ta'e carraa waan sana irratti haalaan qubeessuu keetii guddaa ta'a jechuudha. Garuu atumti illee immoo yeroo sanatti namni si dirqisiisu hin jiru yoo ta'e gara waan sana keerles gochuutti waan dhuftuu fi haala gaarii ta'anii irratti hojjechuu dhiisuu dandeessa jechuudha. Kanaaf hanqinni kuni akka gaariitti mul'ata. Garuu immoo dhaloonni kun akkas jedha. Qubeen quba keenya jedhamee yeroo dubbatamu hin jira. Dhaloota qubeetiyyuu jedhama. Dhaloota qubeeti waan jedhamuu fi addumaan immoo Oromoo taatee qubee caccabsuu jechuun baay'ee waan nama qaanfachiisudha. Miidiyaa hawaasaa kanarratti yeroo baay'ee inumaayyuu namootaaf yennaa yaada kennitu karaa keessattiin yeroo baay'ee anis yeroo tokko natti mul'ata seeneen qubee caccabsuu sirraan eegamu karaa keessaan jechuudha inboksiidhaan qubee seeraan qubeessuu baradhu. Amma teekinooloojiin tureera onlaayiniin barachuu hin dandeessa dubbisuu dandeessa taanaan immoo mana kee teessee kitaabolee garaagaraa weebsaayitii garaagaraatti illee dubbistee of barsiisuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf gaaffii akkasii kanas gaafadhe rakkoon akkasii kun waan baay'ee mul'atuudhaaf. Eliyaas kitaaba dubbisuu ni jaalataa? Eeyyeen kitaaba akka gaariitti dubbisuu ni jaalladha. Sababni isaati barataa afaanii waan taateef barataa afaanii jechuun afaaniif ogbarruun immoo wanta gargar bahuu hin dandeenyedha. Wantoota afaan guddisuu danda'an keessaa tokko ogbarruudha. So ogbarruu jaalachuun dhimma filannoo miti jechuudha. Dubbisuunis barreessuunis guddaa galatu. Kitaabolee dubbiste keessaa kitaaba afaan Oromoo jechuu barbaadeen kitaabni ati dinqisiifattu yookiin baay'ee jaalatte sitti tole kitaaba kamidha? Okay, kitaabolee barreeffaman keessaa yeroo baay'ee barreessaa jabaan tokko jiranis yeroo hundumaa kitaabni isaa baay'ee kan leellifamuu fi kitaabolee yeroo baay'ee kitaabolee afaan Ingiliffaan barreeffaman illee gara afaan Oromootti kan jijjiiru kitaabolee 40 isaa ol kan barreesse Eebbisaa Baay'isaadha. Isa yeroo hundumaa baay'ee dinqisiifadha. Kitaabolee isaas yeroo hundumaa haalaan dubbisuu nan jaalladha jechuudha. Kitaaba kam sirriitti jaallattame? Kitaaba baay'eedha. Eebbisaa Baay'isaa namni wallaaleen jira natti fakkaatu. Namni xiqqoo kitaaba dubbisuu amaleeffatu. Eebbisaa Baay'isaa ogbarruu afaan Oromoo keessatti nama guddaa taphateedha. Akkuma ati kaasaa turte. Yaa ta'u malee Eebbisaan akkuma ati jette kitaaba baay'ee qaba. 40 ol qabu kan kitaabolee biyya alaa kan akka Dr. Maayils fa'aa siikaati kan ture. So kitaaba isaa keessaa kamidha kan sirriitti sitti tole baay'ee dinqisiifatte? Kitaaba Miiltoo jedhu baay'een jaalladha. Miiltoo. Namoonni baay'een kitaaba Miiltoo ni jaallatu. Okay, maaliif sababni? Kitaabolee sana yeroo dubbisutti jechuun hoggaama dubbisuu eegaltu akkas jedha. Nafaana jalqabdee xumuruu hin dandeessu yoo ta'e addaan kuti siin jedha. Garuu amma dhumaatti yeroo duukaa deemte wantoota hedduudha kan achi keessaa argattu siin jedha. Dhuguma immoo gaafa hordoftee duukaa deemtu jireenya kee irratti dubbistee jijjiirama gurguddaa yeroon itti sirratti geessisu waan jiruuf kitaaba sana yeroon dubbisee jireenya koo irratti yookaan saayikoo koo irratti illee jijjiirama haalaan uumee jira. Kanaaf kitaaba Miiltoo sana akka malee jaalladhaa filannoo koo godhadheen jechuu barbaade. Ogbarruun Oromoo maalirra jirti yaadda Eliyaas Asumaan? Ati nama saayinsii afaanii baratuudha waan ta'eef ija namoonni kan wallaalaniin ija nuti ilaalluunis miti kan laaltu tariiti. Maalirra jirti yaadda? Ogbarruun Oromoo guyyoota kana dhugaa dubbachuuf haala gaariidhaan kan inni adeemaa jiru. Qorannoon ogbarruu kan inni eegale jaarraa 19ffaa keessadha. Innis immoo namoota biyya alaarraa akkuma duratti kaasee ture namoota biyya alaarraa gara biyya keenya kana seenuudhaan gara dargaggoo Oromoo booji'uudhaan gara biyya ormaa deebi'aa turanii jechuudha. Gaafa achi ga'anii dargaggoon Oromoo booji'amee biyya isaanii deeme kun isaanii wajjin ta'uudhaan qorannoo isaan maal godhan seeta? Uummata Oromoo kana eenyummaa isaanii dargaggoo Oromoo kanarraa qorachuudhaan wayii eenyummaa afaan Oromoo kana yookaas afaan hawaasaa kana irratti qorannoo gaggeessanii
dhiibbaa guddaa geessisaa turan. Sana boodaas deebi'ee dargaggoon sun illee gara biyyaatti deebi'uudhaan dhiibbaa gaafa geessan hawaasa isaanii barsiisuudhaan hawaasa isaanii waliin ta'uudhaan barsiisuudhaan baratanii barsiisuudhaan qabsoo haalaan gaggeessanii har'a guyyaa irraa afaan Oromoo miidiyaa garaagaraa irratti kitaaboleen garaagaraa asoosamni garaagaraa barruuleen garaagaraa bakka garaagaraatti yeroo isaan ittiin barreeffamanii raabsamaa jiranidha jechuudha. Barruuchi hoo maalirra jira? Barruu amma gama maxxansa garaagaraa barreessuudhaan bifa kitaabatiin haa ta'u bifa garaagaraatiin maalirra jira jettee yaadda? Sababni isaa amma namoonni baay'een miidiyaa hawaasaa irratti yoo taate qeeqa baay'eetu jira. Namoonni baay'een kitaabni baay'een barraa'aa jira afaan Oromootiin. Kitaabni barraa'u sun immoo ulaagaa kitaabatu hin guutu. Kun akkuma dursila kaasaa turre rakkoo qubeessuu qaba. Rakkoo sirna saayinsii afaanii san ulaagaa ittiin hin guunnedha. Kun immoo madaallii ogbarruun guutuu jedhanii qeequ. Calama hidhamee barreeffamaa jira kan jedhan qeequ jiru. Faallaa kanaa immoo namoonni miidiyaa hawaasaa irra jiran maal jedhu ogbarruu afaan Oromoo aartiidha. Aartiin immoo kennaadha waan ta'eef namoonni haa yaalan yaa barreessan wanti afaan Oromootiin hojjetamu hunduu yaa hojjetamu. Dabiinsis jiraatu, caccabinsi garagaraas, rakkoon garagaraas jiraatu, rakkoo san adeemsa keessa qeeqaa wal sirreessaa deemuu hin dandeenya. Garuu hamilee wal buusuun hin barbaachisu. Namni haa barreessu waan jedhu san amma inuma bifa qoosatiin argiteer ta'uu ta'e anaa fi si qofaadha kan kitaaban barreessine maaloodha jedhamee sooshaal miidiyaa irratti baay'ee qoofama. Maalirra jira jettee yaadda ogbarruun afaan Oromoo kun ilaalcha keenya? Ogbarruun jechuun namoonni kallattii garaagaraan ogbarruu kana guddisuudhaaf tattaaffii mataa isaanii taasisu. Guutummaan guutuutti immoo namni yeroo kamiyyuu guutuu ta'ee mul'atu beektaa namni nama waan ta'eef. Garuu yaalii marraan tattaaffii marraan kan ka'u namni gara maalitti deemaa dhufa gara waan qabatamaa gara guutuu ta'e tokkotti. Kanaaf yeroo garaagaraatti miidiyaadhaan kan namoonni as ba'anii qeeqa garaagaraa dhiyeessan kanaan darbee yeroo itti mul'atu jira jechuudha. Kun immoo namni har'a shaakala tokko yoo gaggeesse borummoo gara waan qabatamaa tokko lafa kaa'utti waan deemuuf gara fuulduraatti ammas kanarra fooyya'aa fi bifa haaraa ta'een jabaatee akka dhaabbatu gaarii ta'eeti kan natti mul'atu jechuudha. Ibsaa baay'ee bareedaadha kan nuuf ta'u goote guddaa galatoomii. Mee umrii dargaggummaa fi qaroomina amma addunyaan irra geesse akkamitti wal simsiisanii yoo jiraatanidha namni jireenya isaatti milkaa'uu kan danda'u? Qaroomina addunyaa fi umurii dargaggummaa wal madaalchisuu kan jedhu yaada baay'ee gaariidha. Fakkeenyaaf guyyoota kana kaayyoo keetti namni nama ta'e erga dhalatee nama ta'e darbuu qaba. Callistee akkasuma yoo jiraatte nama baay'ee argita kan akkasumaan jiraatee darbu. Kun garuu kaayyoo keettatti immoo erga nama taate kaayyoo uumamteef qabda. Kaayyoo uumamteef keessatti immoo waan hojjettee darbuu qabdu tokkotu jira jechuudha. Kanaaf addunyaa ammaa kanaa fi umurii kee kanatti ol madaalchistee darbuu dandeessu akka yaadutti akkasumas akka natti gaarii ta'e mul'atutti erga dhalatteeti kaayyoo keef jiraachuu qabda. Umurii dargaggummaa amma jiru kana keessatti sammuun kee waan meeqadha kan inni si ajaju godhi jedhee wantoonni hundumtuu gaarii ta'anii sitti mul'atu. Gaarii ta'anii kan mul'atan kana keessa garuu gara imala kaayyoo keetti kan si milkeessanii muraasa ta'uu danda'a. Qaroominni addunyaa kana keessa wantoota adda addaatu jira jechuudha. Garuu wantoonni hundumtuu qaroominni addunyaa duukaa dhufan jettee umurii koodha jettee duukaa kan fiigu yoo taate kaayyoo keetti milkaa'ina. Barreeffamni tokko akkas jedha jetta. Nama badiif deemu karaan gaafatu jedha jetta. Namni badiidhaaf deemu karaan gaafatu. Akkas jechuun kallattii marra deemneetu isaa maaloodha karaadha jechuudha. Garuu akkas ta'uu hin qabu. Qaroominni addunyaa akka gaariitti fayyadama. Umurii dargaggummaa kee kanas akkamitti akka ta'uu fi karoora baafattee kaayyoo keetti milkaa'uudhaaf yeroo hundumaa hojjetamuu akka qabu kan jedhudha yaadni. Galatoom daawwattootaa fi hordoftoota Gosaa Talk Show sagantaan keenya har'a Eeliyaas waliin qabanne akkuma tufetti jira. YouTube chaanaalii Golden Media Service subscribe gochuun akkasuma toora teelegiraamii keenya join gochuudhaan hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofaa. Tole Eeliyaas guddaa galatoomii gaaffii koo itti aanu kan ta'u osoo yeroo wal fakkaataatti obboleettiin kee fi jaalalleen kee dhukkubsatanii eenyu dura mana yaalaa geessitaa'edha. Kuni chaalenjii fakkaata miti. Fakkeenyaaf ati Direedawaadha jirta. Obboleettiin kee immoo Qarsaa jechuun Qarsaa fi Hararii haa fudhannu. Asii Hararii fi Qarsaan fageenya wal fakkaataa waan qabaniif jechuudha. Obboleettiin kee Harar jirti. Jaalalleen kee immoo Qarsaa jirti. Ati Direedawaa jirta.
fageenya asiif qarsaa fi asiif harar gidduu jiru wal qixaa lamaan iyyuu daftee qaqqabuu fi qabda lamaaniif iyyuu sa'aatii wal fakkaataatti jechuudha. Eenyuuf dura qaqqabda? Gosa gaaffii kun garuu ulfaataati. Hin cima garuu akka yaadu yoo ta'e garuu waa fedhee fi gara jaalallee kooti ilaalee yaade. Maaliif? Amma fakkeenyaaf jechuun ilaa baazii gaafa akkas jedhu ilaalchi wal caalmaa qabaadhe osoo hin taane isheen suni obboleettii kiyya jechuun foon haadha kee foon kiyyaadha. Isheen sun immoo jaalalleedha. Baay'ee ulfaataa ture gaaffii kun garuu garuu akka danda'amaa ta'etti jaalallee kee duukaa borii carraa dabartee jiraachuu qabda. Waan meeqasii ta'ullee dandeessi jechuun haadha ijoollee kee ta'uu dandeessi. Wantoonni meeqan jiraatu. Gaafa akkas jedhu ilaalcha obboleettiidhaaf qabu baay'ee gadi buuseetu hin taane amma na danda'ametti garuu bakka takka yoo hin deeme hiriyaa kee yookaan faamilii kiyya keessa hin danda'amu. Okshinii akkasiin filannoo akkasiin qabdu. Wal caalmaa fakkaatu gosa yoo gara tokkotti. Already filatteerta baay'ee. Amma kun itti yaada yaada jijjiiruuf yoo ta'e ala. Guddaa galatame. Gaaffii itaan immoo kan ta'u mudannoo addaati qabdu jira. Meeliyaas bu'aa bahii jireenyaa keessatti namni mudannoo hin dhabuutiin imala hangaarraa kee keessatti mudannoo addaati qabdu. Tarii kan namni irraa barachuu danda'u yookiin immoo kan nama baarsuu danda'u jettee kan yaaddoo jiraatte mudannoon hin dhabamu. Namni jiruuf jireenya keessatti amma jiraatutti mudatama. Mudannoo isaarraa garuu waa barateetu dadhabina isaarraa mudate yoo ta'e jabaatee irratti hojjechuu akka qabu. Innaa kallattii garaa garaa mudannoon sitti dhufuu danda'a. Innis karaa barnootaa natti dhufe. Baranii meeqa seeta? Baran kutaa lama baradhu. Mana barumsaa ijoollummaa nan galeen ture. 2000 yookaas 2001 gidduudhaan si'a. Mana barumsaa galee kutaa tokkoffaa barannee dabarree. Mana barumsaa gaafa kutaa tokkoffaa gallu hin beekta akkamitti akka baratamu badaa dirqisiisanis hin barsiisanii normaal taatee baratta. Kutaa tokkoffaa baradheen kutaa lamatti hin darbe. Kutaa lammaffaa gaafa baradhu kilaasii barnootaatti wanti hin baradhu akka kutaa tokkoffaa osoo hin taane hanga ta'e jabaataa dhufe. Yeroo sana immoo miira ijoollummaa keessa waan hin jiruufi kutaa lama keessatti nan kufee. Nan kufee akkan kufee iyyuu hin beekneen ture. Naan abbaan kiyya yeroo sana yaadatte yoo ta'e kitaaba sii fuudhama gaafa kaardii fudhannaa akka qo'achaa baatuuf kitaabi sii fuudhama ture. Innaa abbaan kiyya kitaaba kutaa lammaffaa dhaqeetuma naa fuudhee natti aaraa dhufe. Innaa gaafa fuula isaa keessa ilaalu baay'ee natti aareera. Natti aareedhuma callisee dhufee na ilaalee kitaaba narra buuse. Maaliif waan jedhu erga deebisee kitaaba fuudhee ilaalu kitaabi kutaa lammaffaa jedhee taa'amate. Kitaabi kutaa lammaffaadha. Sana booddee calliseetumaan anis aareera. Hiriyoonni koo na biraa kan kutaa sadaffaa fudhatanii kan isaan. Yeroo sana booda hiriyoonni koo gara kutaa sadaffaa erga darbaniin booddee an kutaa lammaffaan dhumatti nafe. Sana booddee jabaadhee hojjedhee baruma sana haala bareedaa ta'e illee qabxii gaarii galmeesse. Kutaa sadaffaati gara afuraffaatti darbee raankii keessa ba'ee. Daftarii yeroo badhaasa hin jira beektaa yeroo sana daftarii namaa kennuun. Badhaasa siif kennu dhuma barnootaa irratti. Sana booddee gaafan badhaasa fudhadhu barsiisaa yeroo kutaa lamatti ani kufe suni na barsiisaa ture. Inni illee naa gammadee jabaadhee anis gara fuulduraatti ofii kootti dantaa kennee hanga ta'e baqa jijjiirama guddaadhaan barumsa koo haalaan hojjedhee kunoo jaalala waaqayyoo ta'e iddoo kana geera. Ituun yeroo sana keessa deebi'ee yookaas hin kufne ta'eeti mudannoon sun nan mudanne ta'eeti carraa irra ga'uu koofillee leevelii namarra geerra kana nan gaala waan jiru tokko itti na yaachisa. Kufaatiin kee yeroo sanii kutaa lamatti sun carraa siif ta'ee jechuudha. Carraa naaf ta'ee jabaadhee akkan hojjedhuuf namni jiruuf jireenya irraa mudannoo hin mudatama irraa barataa jabaatee hojjeta galma yaadeef kaataa jechuudha. So rakkoon carraadha jettee yaaddaati? Rakkoon carraadha jettee yaadda amma fakkeenyaaf namoonni baay'een ati amma kutaa lamatti kufuun kee maatiin kee illee atis dallantee maatiin kee saaranii jiru. Garuu barumsarra abdii kuttee barumsarra fagaachuurra barumsatti deebitee of kennitee qayyabattee maatiinis irratti hojjetaniiti jijjiirama san kan fiduu dandeesse. Namoonni baay'een rakkoo isaan mudatuuf dafanii abdii muranii daarekshinii jireenya isaanii kallattii jireenya isaanii jijjiiru. Ati garuu san hin goone. Tarii ati daa'ima waan turteef jabina maatii keessa ta'uu danda'a. Kanaaf rakkoon kana fakkaatan kan biroos yoo nama mudate akkasitti keessa bahuun ni danda'ama. Rakkoon akka carraatti
ilaaluun yoo ilaalan irratti hojjetaman jijjiirama fiduu hin danda'ama itti amantaa? Eeyyee. Jechuun jiruuf jireenya keessatti wanti baay'ee gadheen abdii kutuudha. Namni yoo abdii kutee mudannoo gara isaatti dhufu hundumaarraa baratee gara fuulduraatti socho'uu hin danda'u. Wantoonni meeqa gaafa si mudatanii toleetti irraa barattee jijjiirama irratti uumuudhaa fi qabsaa'uudha yookaan hojjechuudha irraan kan hafe abdii murtee teesse taanaan mudannoo si mudate yookaas waan jireenya kee argate irratti jechuun jireenya kee keessatti mo'ataan ta'in hafta jetta. Mo'ataan ta'in hafta jechuudha. Kanaaf rakkoon carraadha jechuudha. Carraasi quunnamuu qaba waan ta'eef yootti tooftaadhaan abshaalummaadhaan keessa darbuu dandeessa. Kanaaf immoo ati ragaadha. Seenaa baay'ee namatti toludha baay'ee. Seenaa namoonni baay'een daawwattoonni keenya sirraa baratu jedhee abdii horadhuudha. Yaa ta'u amma gaaffii biraatti yaa dhufume. Gaaffiin koo amma immoo ajandaa miidiyaa hawaasaaf ajandaa tarii namoota baay'ee kan ture yeroo tokkotti waa'ee kuulleeti. Keessaayyuu yuunivarsiitiin Direedawaa fi yuunivarsiitii Haramayaati yeroo baay'ee kan hamatamu miidiyaa hawaasaa irrattis argiseera ta'edha inni yaada. Yuunivarsiitii Direedawaa keessatti kuulleen barsiifatamaa ture odeeffannoo jedhutu kan miidiyaa hawaasaa irraa tamsa'aa ture. Tarii immoo ati kallattiidhaan namichi muummee keessan waan ta'eef isin ilaallata. Dhuguma kuullee barachaa turtanii? Kuullee baranneera yoon jedhee hanga nuyi muummee nuyi barannu kanaatti dhiibbaa geessisuu danda'a. Garuu akkasituu hin taane wayeen kuullee sammuu nama hundumaa keessa akkamitti odeeffamaa akka ture. Wayee kuullee nus akkamittiidha kananii nan dhagee yookaas guutummaan guutuutti nan baradhe siin hin jedhu nan dhageen siin jedhu. Inni sababii maaliiti yoo jette afaan irratti guyyoota garaagaraatti jaarraa 16ffaa, jaarraa 16ffaa, 17ffaa, 18 hanga jaarraa amma jiru kana keessatti qorannoon afaan irratti gaggeeffamaa tureera. Qorannoon afaan irratti gaggeeffamaa gaafa dhufu immoo haalaan fooyya'aa jijjiiramni dhufa. Hayyoonni duubaan dhufanii waan meeqa qorataniitu wayii afaaniiti waan ta'eef qorannoon haalaan fooyya'aa dhufe sadarkaa kanarra ga'e. Amma jaarraa 21ffaa amma keessa jiru kana keessatti immoo barsiisaan nu barsiiste akkam jedhan seeta. Jaarraa 21ffaa kana keessa immoo kuullee wanti jedhu hayyuu yookaas beekaa nama akkas akkasii jedhamuudhaani maasteera saniini jaarraa 21ffaa kana keessa immoo qoratamee dhufee kuullee kan jedhamu kanatu argameera jedhanii akkuma jaarraa 20ffaa 19ffaa keessaa qorannoon akkasii nama akkasiidhaan gaggeeffamee dhufee akka jiru nuu kaasanirraan kan hafe wanti kun ragga'uu qaba. Dirqama dhaloonni kun hundumtuu barachuu qaba jedhamanii kaafamee kan barsiifame tun taane qorannoon guyyoota qorannoodha. So on the process jechuun adeemsarra qorannoo jirudha jedhanii akka beektaniif waan isin ilaallatuuf isin beeksisan malee hin baranne jechuudha. Hin baranne. So odeeffannoo miidiyaa hawaasaarra tamsa'u sun sobaa jechuudha. Ilaalchi amma kanaaf yookaas Direedawaa keessa muummee afaanii qabaatamee akkeetti haasa'amaa ture suni wantoota namoonni ilaalchuma waan sammuu isaanii keessa jiruuni callisanii kaasanidha malee muummee kanarra waan hin jiruuf akka gaariitti kan quba. Tole guddaa galatoomee Eliyaas mi'ati akka nama muummee afaanii barachaa jirutti kuulleellee tarii bifa qorannootiin isaa ta'u malee isin bira qaqqabeera qorannoodhaaf jedhameeti malee isin bira qaqqabeera waa'ee kuullee san maal jetta adeemsi qorannoo lammaffaan mootuu teekinooloojii amma irra jiru jaarraa amma irra jiru kana waara qabatamaa amma addunyaan irra jirtu wal qabate kuullee fi teekinooloojiin kuullee fi ogbarruun afaan Oromoo kuullee fi immoo guddinni afaan Oromoo amma irra jiru waliin ni deema qorannoo bu'uura sirrii qabudha osoo mirkanaa'e jettee yaaddamoo faallaa kanaati. Wanti kun qorannoo afaan irratti waan gaggeeffamee waan dhufeef addumaan immoo jechuun qubeen amma fayyadamnu kun laatiin yeroo itti jedhamu hin jiraata. Garuu kun immoo garee isaatti deebi'ee gara kuullee Oromoo jedhamuttidha. Anamma kanatti baay'isee qeequudhaa baadhus dhaloonni kun waan isaaf ta'u hin beeka. Filannoo kooti jedhee kamiin fudhachuu akka qabu hin beeka. Garuu akka qorannootti nama qoratee dhiyeessee nan dinqisiifadha. Maaliif namni waan godhe hundumaattuu jajjabeeffamuu qaba. Garuu gaarummaa isaa fi hammeenya isaa adda baastee fudhachuu dhiisuun kan keedha jechuudha. Garuu qoratamuun isaa rakkoo miti jechuudha. Qoratamuun isaa rakkoo hin qabaatu garuu qoratamee erga dhufee immoo dhaloonni kun itti amanee fudhachuu hin danda'a waan jedhu ilaaluutu sirra jiraata jechuudha. Amma bakka garaagaraatti oonlaayinii irraa yeroo argitu Adaamaatti, Finfinneetti, Laqamteetti bakkoota garaagaraatti barsiifamaa akka inni jiru oonlaayinii irraan argeen ture jechuudha. Waan tokko beekuun rakkoo hin qabaatu. Fakkeenyaaf waan ta'e gargar adda afaan haa ta'u addaan qoqqooddee isa kanatu gaariidha isa kanatu gaarummaa hin qabu jettee yeroo nuyi itti wantoota beekuu qabnu tokko
of dhabsiisu nun jiraata. Garuu beekteedhuma barattee qubee sana shaakaltee adda baafattee boru yeroon itti fayyadu iyyuu waan hin beeknee fi qorannoo walii galaan geggeeffamee afaan sun intarnaashinaaliis haa ta'uu isaa dhiisus garuu ati beekuun gaarummaa qabuutu natti mul'ata jechuudha. Ay osoo mirkaneeffatamin amma hayyoota miti qorannoo tokko yoo gaggeeffamu baasee akkuma addunyaatti illee hayyoonni gama saniin jiran irratti yoo walii galanidha wanti sun jirra ooluu kan qabu. Garuu caluma jettee osoo jirran oolin bifa informaal ta'in alkallattiidhaan amma miidiyaa hawaasaa irratti barsiifatamaa jira. Kitaaboliin garaagaraa maxxanfameefii jira jedhamee miidiyaa hawaasaa irratti anis argeera. Telegiraamii chaanaalii nama tokko irratti nama gama afaanii kanaan qorannoo garaagaraa hojjetu irratti argeen jira. Kitaaboliin garaagaraa akka maxxanfamaa jiran gama onlaayiniitiin immoo marsariitii hawaasaa irratti barsiifatamaa akka jiran namoonni barachaa akka jiran. So osoo wanti kun hin mirkanaa'in hayyoonni irratti walii galamee yaa baratamu yaa qayyabatamu guddinaa fi ce'umsa afaan Oromootiif faayidaa guddaa qaba jedhamee osoo irratti waliin galamin hojiirra oolchuudhaaf tattaaffii gochuun kun hawaasa barsiisuudhaaf kitaaba sadarkaa maxxansuu gahuun kun immoo dhiibbaa hin qabu jettee yaadda hawaasa keessattii fi akkasuma guddina afaan irratti. Wanti kun hawaasa keessatti dhiibbaa akka gaariitti uuma. Kunis fakkeenyaaf hawaasni sammuu isaatti amanee fudhatee jiraachuu mala. Hawaasni sammuu isaatti namanne immoo jiraachuu mala. Gaafa kana hawaasa qomoodhaan tokko ta'e kana gara maalitti fida? Gara garaagarummaatti fida jechuudha. Walumaa galaan kanan beekuu qabu jedhee fi namni hundumtuu wayii waan tokko yoo hubate gaariidha kan jedhutu gaarii ta'e natti mul'ateeti irraan kan hafe wanti sun osoo qorannoodhaan mirkanaa'e hayyoonni yookaas namoonni qorannoo afaanii gaggeessan irratti waliif hin galin yoo hojiirra oolee fudhatamummaa hin qabu. Garuu walii galamee yoo ta'uu qaba jedhamee ragga'ee tolee uummanni hundumtuu ittiin baratee barsiisuu danda'a jechuudha. Garuu bifa informaal ta'een kan deemu yoo ta'e ilaalcha garaagaraa sammuu namaa keessatti uume qomoodhaan qoodiinsa yookaas garaagarummaa yeroo itti babal'isu illee jiraachuu mala jechuudha. Guddina afaan irratti dhiibbaa inni qabu maali? Egaa guddina afaanii irratti dhiibbaa qabaachuu malaata. Inni malannis maaliif? Fakkeenyaaf qooda qubee amma fayyadamaa jiru kanaan gara fuulduratti fagoo deemnu sanaan duuba deebi'amee yoo jalqabame tokko kan waan sana beeku namoota murtaa'anidha. Namoonni murtaa'an wayii waan sanaan huban garuu maal jedhamee deemamaa afaan Oromoo guddisuudhaaf jedhamee deemamaa. Gaafa kana immoo wantoonni carraan jechuudha gara fuulduraatti siquu isaatii tokkotu dhaabbata jechuudha. Lamman isaa yoo ulfaana galma ga'uu waan hin dandeenyee fi carraan ulfaana milkaa'u muraasa ta'e yeroo inni itti argamu jira. Kuni qorannoo afaan irratti dhiibbaan qabaata jedhee Guddaa galatoomii Eeliyaas turtii bareedaadha kan waliin taasifne sagantaa keenya har'aa waliin qabnu golobuutti kan deemnu dhumarratti ergaati qabduu fi wanti itti dabaluu barbaaddu yoo jiraate wanti hafe jettu yoo jiraate si affeereen sagantaa har'aa waliin qabanne xumurre. Tolee yaada haaraa amma kanatti qabaadhu baadhullee gamoo kanaanii gosaa tookshooni haalota kanaanii guyyoonni kun baay'ee rakkisoof ulfaatoodha. Kana keessatti garuu akkamitti ta'uu akka qabu kaayyoo keetti milkaa'uudhaa fi jabaattee hojjechuun kee baay'ee kan natti toludha. Asumaanii hordoftoonni gosaa tookshoollee laayikiidhaan koomentiidhaan cina akka dhaabbatanii jabaa abbaatu jabeeffatedha nyaataa waan ta'eef akka jabeessa hin jedhaa atillee kaayyoo kee kanatti baay'ee milkaa'aa ta'uudhaa fi haala kanaan jabaattee qabsoo guddaa gaggeessuun kee baay'ee natti tola. Jabaadhis jechuudha. Guddaa galatoomii. Tole gosaa. GMS.